yoo amma fuudhee dheengadda fuudhee barabitti jaalalli guyyuma lamatti uumamama akkamiyyani. Garuu miicayyoo miskiina baadiyyaadha waan dhufte wayii fakkaatti sii galee madri akka inni na dhungadhu jedhetti itti maramtee minaamin dhungatti maali jechuun waan dirqisiifamaa jirtu fakkaatti akkamsi wajjin hariiroo biraa qabdanii ishee koo wajjin. Wayii gudee waan dirqisiifamaa jirtu fakkaatti. Eenyutu ishii dirqa? Eenyutu ishii dirqa? Ustaazamu. Maalitti ishii dirqana dhungadhu? No jechuun wanni tokko ni jira. Namni miiratti እንጂ ይሄ ፍቅር አይደለም። አይደል ነው ግሩ አገራን የሚይኩ በእናትሽ ነዲሲ Boni dhugaatii jaalala isaaniitti ni naaftee moo rakkoo hin qabu normaal jetteetu maleessitee naaftee ati isa dhugaa? Ara wallahi Osoon ustaaza kana dhabuu baadhee ustaaza kana odoon dhabuu baadhee jedha odoon dhabuu baadhee jettee beektaa keessa kee yaadee beekaa isa dhugaa? wallahi yaadeen beeku takkalle wallahi laazim jedheen beeku. Taaptaapin gootanii guys maa akkuma tuduu dhaggeeffatanii taaptaapin godhuu isaa. Takkaa yaadeen beektu osoo dhiisuu baadhee jiraadhee osoo ol kayyanuu baadhee jiraannee jettee gaabbiteen beektu. No wallahi uummanni bari yeroo baay'ee koomantii kennan laala akka ati waan gaabbitee wayiitu koomantii gizee ati taphachuudhaaf bakka normaal taphachuudha waan ati barreessitu dhugaasee waan ati naafaa jirtutti fakkaata bar inaaf teessatti isa dhabuu kee kana islamaa ofii keetiif akka hin barbaanne itti himte miti. Kenna ati jechuun iccitii keenya ni beektame waggaa tokko guutuu waliin aga turretti iccitii kiyyaaf ustaaza ni beektame. Dhugaan. Ni beektallee dhaan akkanis wajjin jiraachuun barbaanne. Saa walala. Dhugaadhaaf walla. Wallahi na agamtu kanaaf uummata maal jettaan ati taphachuudhaaf koomantii barreessiteef kana namoonni akka waan ati itti naafaa jirtuutti akka waan isa fedhaa jirtuutti akka waan gaabbiteetti uummanni dubbataate maal jettaan? Wallahi ani taphaa fi malee uumma gaabbii minaamin jedhamu maal jechuudhaan deeni ምንድን ነው? እኔ እኮ አንቱ እቹን በቃ